warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa fuunee jira jirtu hordoftoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa jira jirtu. Addaan banne turree fedha rabbiitiin kunoo gaafa rabbi jedhetti walitti deebine walumaa galatti viidiyoo hojjechuu fi bakka wantoota garaagaraa haala namichaa'uu dhabuutiin hojjechuu dhiisee dhaabeen jira. Amma kunoo inshallah yoo rabbiin na laafisee deebi'ee akka hojjadhu isinis akkana jajjabeessitanii like, share, subscribe gochuun akkana bira dhaabbattanii jajjabeessitanii kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akkasuma har'a gaafii ijoo qabaadhee dhufee gaafiin isin gaafadhuun qaba. Akkasuma hordoftoota tiyyaa kan biraatiif share godhaa gaafii kanaaf deebiinaaf laata. Akkasuma warri nambara kiyya qabdan waan akkanaati jettanii keessan naaf deebisuu dandeessanii. Mootiyyuu warroonni kuwwanis koomentii jalatti naaf kaha. Gaafiin kiyya yuutuubiin kiyya urga monetization ta'ee baatii 5ffaaf deema. Kanaafiyyuu osoo doolaara 70 hin guutin baatii 6ffaa yoo gahe monetizationii namarraa kaasuu danda'a jedhan. Tayyib ani super chaatiyyuu hin guutne viidiyoo dalaguu dhaabeen jira. Sila kana taheefiyyuu amma deebi'eetiin indaganaa yoo hojjadhe gaafa baatii tokko naaf baatii 6ffaa kana xumure way akka mooyinarraa kaasaa wanni jedhus natti mul'ata. Ammaan saffisatti ammarraa kaasee baatii tokko keessatti doolaara 70 dalaguu waan hin dandeenyeef way narratti dhaabbata akkuma jedhan way mooyinarraa kaasaa ka jedhu yaada sammuu kiyyaa keessa galee gaafii kana isin gaafadhee akkanaaf deebistan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Ammallee deebi'ee mootuu yuutuubiin kunii kanuma wal fakkaate jechuu gaafima akka moonii kana wal fakkaate gizee super chaatii guute deebi'ee hanga dirqama doolaara 70 kana guutuu qaba. Warri beeytan naaf deebisaa akkasuma warra beekuttis share naa godha. Biraan nagaa hasaniin jedha. Obboloota fi hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanaala kiyyaa hedduun isin jaaladha. Kan kana caalee rabbiin dabarsee isin haa jaalatu isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa nagahatti.